Attam jirtu hordoftoota televezyiinii OBS kun qophii harka fuuneeti. Qophii keenya harka fuunee har'aatiinis keessummaa tokko qabannee istuudiyootti argamneerra. Keessummaan keenya har'aa Dr. Bokonaa Guutaati. Dr. Bokonaan hoogganaa itti aanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaati. Muuxannoo hojii isaanii kan jireenya isaanii waliin haasa'aa waliin turuuf jenna. Hanga xumuraatti akkan waliin turtanan sin affeeraa. Ana Ayyaanaa Cimdeessaati ogeessi kaameraa keenya Yusuf Warqiisaati. Dr. Ulfaadhaa waamicha keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti nu argamu keessaniif. Sinis waan istuudiyoo keessanitti naaf affeertaniif baay'ee galatooma. Tole Dr. Bokonaa bara dhiyoo as namni hooggansa Biiroo Fayyaa Oromiyaa irratti hin beeka. Mee duubni isaanii immoo maal fakkaata ture eessa turanii waan jedhu haasofna. Dr. Bokonaan eessatti dhalatanii eessatti guddatanii haalli ijoollummaa isaanii beekamtu? Baay'ee galatooma Ayyaana. Egaa Dr. Bokonaan fiizikaalii yoo ilaaltu kanuma. Maqaan kiyya akkuma tuukaste Dr. Bokonaa Guutan jedhama. Kanaan itti dhaladhee godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa ganda qonnaan bulaa Hulluu Qootittuu jedhamu keessattan dhaladhe. Abbaan koo qonnaan bulaa Obbo Guutaa Gumarii jedhama. Haati koo aadde Kabbabuu Turaa jedhamu. Guddinni kootis akkuma namni kamuu jedhu yeroo baay'ee akkuma umriin koo barnootaaf ga'e jedha namni. An akka carraa ta'ee umriin koo yeroo barnootaaf ga'u dafee hin galle san booda itti deebi'uu hin dandeenya ta'a. Haa ta'u garuu achuma ganda ollaa tokko ganda sadaffaarra darbee ganda Goonnoo Sadabaaraa jedhamu keessattan mana barumsa sadarkaa tokkoffaa tokko haga 8 achuma mana barumsa Goonnoo Sadabaaraa sanitti baradhee ministirii fudhee achirraan mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Asaasa jedhamutti amma kutaa 12 xumuree. Itti deebina. Egaa Asaasni biyya qamadiin beekamtu erga immoo qonnaan bulaa ta'anii warri kee atis qotteetta jedheetan yaada. Tiksuun illee jira immoo qotuun dura. Ijoollummaan mee akkamii mana barumsaa baadiyyaa keessa ta'anii mana barumsaa galuun carraa ijoollee qonnaan bulaatiif ulfaataa ture. Tokkoffaa egaa yoo ijoolleen maatii keessa fa'aa baay'ee taate malee namni ijoollee illee baay'ee ofirraa fageessuun fedhu barsiisee ijoolleen baadiyyaatti egaa barannaan maatii biraa inuma baatii inuma fagaatti. Waa'ee loon tiksuu fa'aa waa'ee ijoollummaa maal yaadachiistu? Dhugaa dubbachuuf waan ijoollummaa fi dargaggummaa keessatti hojjetamu hundumaa hojjedheera. Tarii boonasiis nan qaba. Akka carraa ta'ee akkuma jalqaba sii kaase manni barnootaa ani itti baradhe ganda itti dhaladhe irraa fagaata. Baay'ee fagaata. Haayiskuuliinis baay'ee fagaata. Kanarraa kan ka'e waa lamaa fi mana barnootaa dafee hin galle. Tokkoffaan maatiin kiyya qonnaan bulaa ta'uu qofa osoo hin taane maatii harka qalleessa ture. Baay'ee maatii harka qalleessa ture. Of danda'anii nu guddisanii nu barsiisuu irratti rakkoo waan tureef yeroo umriin kiyya barnootaaf ga'u ani tiksee bakka biraan ture. Nama bira jechuudha. Maatii kiyyaan ala bakka biraan ture. Achitti mana lamaan tokko erganii tiksee namaa qacaramtee jechuudha kana kan tiksee galtu maatiin kee yoo rakkate tiksee si galcha. Malee dabarsee maatiin ijoollee ofii kennu hin jiru. Maatii nama lama biratti waggaa lamaan tokko ergan tiksee ture booda gara mana barumsaa galee odoon galiin dura akkuma nama kamuu horii tiksuun yaa'u tiksee namaatu ta'ee hin jira. Baay'ee tiksee beekamaan ture. Achi keessatti immoo yeroo turtu farda yaabbachuun, lafa qotuun, sirbuun, yoo carraa argattes waa uleedhanis shaakaluunis inuma jira waan ta'eef kana hundumaa haamuu qotuu kana immoo isaanis maasii namaa qarshiidhanis fuutee isa haamaa ittiin barachuunis muuxannoo guddaatu ture. Bina keessattuu yeroo sadarkaa tokkoffaa baradhu maasii namaa qarshii xiqqaadhaan fuutee sanbata yookaan ganama baratte waaree booda yommuu yoo barattu ganama haamtee isaanii kananii haga sadarkaa tokkoffaa baradhe waan ta'eef waan naannawa sanitti ijoolleen baadiyyaa hojjettu almost hunduma isaa mana barumsaatiin hojjetamuun alatti hojjedheera amma nama tokko jechuudha. Mana barumsaas akkuma galeen dabalataan akkuma siin jedhe hojii humnaa kanas hojjechaa manneen barnootaa keessattis immoo dorgommii adda addaa keessatti fiigichaa, kubbaa miilaa, gumii hawwisoo adda addaa, walaloo barreessuu,
Kana kanas mana barnootaa keessatti hirmaachaa barnootas immoo akkuma nama tokkootitti adda duree ta'uudhaan haala kanaan kanan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa xumure jechuudha. Gumii hawwisoo jennaan tarii Dr. Bokonaan sirba fa'aa danda'a laata dheetan shakkee yookaan yaadii duubatti deebi'ee waan nu yaadachiiftan qabdu waa yeroo sana jettan. Jira sirbi naannoo aadaa hin sirbitaa hawaasa keessatti dhalatte keessatti keessattuu Arsii keessatti horiinis beekamaadha. Qonnis beekamaadha. Horiis hin faarsita maasii keessatti soommoo jigii baatu waan jettutu jira waan ta'eef kana hundumaa ganna bonas yoo ijoolleen doo'ee deemtu kanas goobee kanas jettaa yoo farda yaabbattus waan jettu jira. Kana hunda aadaa kanneen keessatti sirba naannoo taphachaatuma guddanne baay'ee homaa waan biran dabarre san keessatti turre. Haa ta'u erga mana barumsaa sadarkaa lammaffaa asaasaa xumurtee yuunivarsiitii eessa dhaqxee barnoota illee akkamitti barnoota fayyaa kana filatteetumoo akka carraa sii kennameeti mee waa'ee isaa immoo? Barnoota akka carraa sadarkaadhuma tokkoffaa yoon xumuru jalqabaa gadhumaa dursaanan xumure ministiriis yoo qoramnu qabxii olaanaadhaan mana barumsaa keessaa sadarkaa tokkoffaadhaan xumure. Qabxiin sunis waggaa dheeraa ture riikardii sun cabuudhaaf akka carraa ta'ee yeroo sadii mana barumsaa sadiitti haaraa sadiittan baradheen kutaa 7-8 illee anarratti haarofti jalqabe ministiriin irratti jalqabe manni barumsa goonnosaa sun akkasumatti immoo riikardii galmeessineeti kan dabarre haayiskuuliin illee piripaaraatooriin irratti jalqabe anasaasa 11-12 jechuudha isa saara'umaan xumure akka carraa yuunivarsiitiin illee haarawan irratti jalqabe. Yuunivarsiitiin Madda Walaabullee haarawan irratti jalqabee akkuma nasaasa xumureen barnoota fayyaa normaalii yoo barnootaan fooyyee qabatte barataan waa xiqqoo sosocho'u meediisinii seenaa maal fayyaa seenaa jedhameeti jalqabumarraallee yoo abdii himattu akkas himataa waan turreef sababa saniin fayyaadhuman guutee fayyaa gaafan guutu garuu yuunivarsiitiin Madda Walaabuu haaraa waan ta'eef dipaartimentiin barbaaduun arganne yeroo san haaraa waan ta'eef ogummaa fayyaa digirii jalqabaa fayyaa achumattan bara 99 yeroo yuunivarsiitiin sun haaraa eegalu barataa naannoo 760 eegallee digirii jalqabaa achumatti 2001 xumure deebi'ee achumatti immoo meediisinii achumatti jalqabe yuunivarsiitii Madda Walaabuu. Digiriin jalqabaa sun maaliin ture? Environmental health ture. Waggaa 3 akkas hojjedheen jalqabaa daa'imummaa irraa kaasee yeroo haayiskuulii jirus barsiisonni kiyyas yoo na barsiisan ati doktora taataa maaluma kanaan itti fufi jedhanii inkaareejii na gochaa waan turaniif meediisinii kana barachuun jalqaban jedhee deebi'ee imaammanni haarofti meediisinii barsiisuu bocamee bakka biyyaatitti dorgomee bara 2005 yuunivarsiitiidhuma sanitti meediisinii seenee achuma yuunivarsiitii sanarraa xumure jechuudha yuunivarsiitii. Barsiisaa turte jechuudha achi turteetta. Achin turre yuunivarsiitii biraa xiqqoo ji'a muraasa gara Samaraa kana deemeen ture daddafeen deebi'ee haalli qilleensa isaa naan mijoofne barsiisa isa odoon taane ganna nan barsiisa normaalii ganna gara waggaa ja'an barsiise isaanan yuunivarsiitii dhaqee yoon deemu ijoolleen haayiskuulii keessatti walitti qabamanii na eegu mana amantaa masgiidattis beeta kiristaanii keessattis walitti qabamanii na eegu ijoolleen ispeeshaal kilaazan jedhamu jechuudha barnoota dabalata isa nan barsiisa barnoota akka fiiziksii herreega maatisii kana ingiliffas hundumaa nan barsiisa ijoolleen kutaa 11 qormaata kan qopheessa ijoollee sadarkaa lammaffaa isaan barsiisatuman ogummaa kana seenee ba'ee isaan iddoo garagaraatitti tajaajileera jechuudha aanarraa jalqabee buufata fayyaa aanaa hospitaala godina. Erga meedikaalii baratte jechuudha. Durallee iddoo meedikaalan baratinillee sadarkaa gandaatitti supervaazara hojjettoota eksteenshinii fayyaa ta'eetan kilaasteratti ramadamtutu jira baay'ee fagoodha lafti sun nageellee meexamaa jedhama aanaa dodolaa achuma godina Arsii lixaa keessatti isaan waggaa tokko hojjechaa oduman jiru cinaatti immoo haayiskuulii nan barsiisa fuusanillee barnoota fiiziksii barsiisaa dhabanii waggaa tokkoon barsiisee achuma ogeessa fayyaa ta'ee achiin waggaa tokko akkuma tajaajileen gara aanaa na fidanii aanaa dodolaatittis hoggansa ta'een hojjedhe aanaa daabbatis hoggansaa ta'een hojjedhe achumaan barnoota deeme deebinaan immoo hospitaala dodolaan jedhamu na ramadanii ji'a 3 achi tureen hojii geggeessaa olaanaa hospitaalaa ta'e immoo Shaashamannee hospitaala Malkaa Odaa hojjechaa ture achiin gara immoo godina Arsii lixa fayyaa godina hoogganaa godhanii na erganii achiinis amma ta'e hojjedhe gara biiroo fayyaa Oromiyaa dhufe. Biiroo fayyaa Oromiyaa erga dhufte hagam ta'e amma
abjuu biiroo fayyaa dhufuu qabda ture moo ati erga meedikaalii baratte hakiimuma ta'eetan tura hojjedha ogummaa kanaan jettee yaadde moo tarii gara hooggansaa dhufuu yaada qabda ture? Actually gaafanii mediisinii baradhu waa lamatu na keessa ture. Tokkoffaa jalqaba mediisinii kana seenuudhaaf ijoollummaarraa fedhiin na keessa ture siin jedhee jira. Carraan arganne yuunivarsiitii sun hin qabu yeroo sani qabxii inuman qaba. Qabxii mediisinii na galchus inuman qaba yuunivarsiitiin hin qabu. Kanaaf jecha digirii biraa baradhee bahee lammata gaafanii hooggansa ta'ee adaabbarraa turee deemu hooggansumarran ture yoo sanis hooggansaan odoo kan kaayyeffadhu ta'e karaan sun gabaabaa ture gara nas dhufuuf gara biraa deemuuf. Garuu ogummaa fayyaa kanaan wanni jalqaba na keessa ture sun xinnoo jechuun qaba waan jedhuunan murteessee hooggansumarraa ka'ee barnoota see deebinaan carraan immoo kaa gara rabbi si geessusatu beeka saniin biiroo fayyaa dhufee amma akka carraa ta'ee hoggaa lammaffaan kiyya torbanii boru erganii biiroo fayyaa dhufe hoggaan lama boruu amma hoggaa lammaffaa ga'eera jechuudha amma sadarkaa itti ergan dhufe achiin immoo cinaattis ummata aanaa kiyya ummata aanaa Gadabiis bakka bu'een caffee keessattis tajaajilaa jira. Koree dhaabbii ta'eenis koree dhaabbii hawaasummaas ta'een hojjechaa jira. Amma sadarkaa biirootitti immoo itti aanaa ta'een hojjechaa jira jechuudha. Mee Dooktar Bokonaan gaafa aanarras turte hooggansaan gaafa godinarras turte hooggansaan akkasuma immoo hospitaala mootummaas hoogganteetta sadarkaa buufata fayyaati kaatee jechuukooti rakkoon ati argaa turte jiraachuu danda'a gama fayyaatiin waan jiru wantoonni guutamuu qaban otoo hin guutamiin hafuudhaan rakkoon qaqqaban jiraachuu danda'a waan ati teessee asii ol ilaalaa turtee fi akka biirootti silaa tokko deebii argate jettee yaadaa turte jiraachuu danda'a erga gara hooggansa biirootti dhuftee wantoota sana akka gaaffiitti sitti ka'aa turan yookaan yaada sitti ta'aa turaniif deebii kenniteettaa hammam dhamaate waan kana gochuufne. Dhugaadha biyyi kun biyyi Itoophiyaa kun darbees naannoon keenya jechuudha biyyi keenyas naannoon keenyas walakkaa biyya kanaati waan ta'eef gama seektara hundaatiin rakkoo walxaxaatu jira. Rakkoo walxaxaa waggaa dheeraa kuufamee as ga'eetu jira. Rakkoo kana dhageenyetis keessas teenyeeti arginee jirra. Isaan keessaa tokko yeroon ogummaa kanas nan baradha jedhee murteessu wanni sitti dhagaamu tokko nama tajaajila qulqulluu dhabee asii achi dhama'u argita. Tajaajiluma salphaa dhaabbata fayyaatitti da'uu deessisuu qoricha salphaa ta'e dhabuu kana argita. Kanarraa kan ka'e fedhiin keenya kun nu keessatti horatame ammas fedhiidhuma san qabna. Because waaqumatu waa keessaa waa si taasisa. Fedhiin kee yoo jiraatellee waaqumatu kana si taasisa waan ta'eef waaqni carraa kana nu kennee jira. Carraa ogummaadhaan hojjechuu qofa miti. Carraa hawaasas bakka buunee hawaasa saniifis akka hooggansaatitti akka tajaajilu argannee jirra. Isaan keessaa amma tokko rakkoon akka biiroo fayyaatitti rakkoowwan jiran keessaa jiru tokko rakkoo dhiyeessii qorichaati. Rakkoo meeshaa yaalaati. Rakkoon darbee naamusa ogummaatiinis ogeessi bakka hundatti qixa barbaadamuun of kennee tajaajiluu dhabuu sababa adda addaatiin jiraata. Rakkoo bu'uuraalee misooma dhaabbilee fayyaa babal'isuu kun bal'inaan jira. Kana erga carraa argadhee hospitaalatti yeroon turetti amma fakkeenya hospitaala Malkaa Odaan ture siin jedheen jira. Achi keessatti kenni tajaajilaa rakkoo komii hamaatu ture dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo sanii kudhaaf ogeeyyii kiyya achi na faana jiran waliin ispeeshaalistoota achi jiran wajjiniin wal mari'achuudhaan tajaajilli baay'ee rakkisaa ta'ee hawaasa keenya riferii gochuudhaan baay'ee miidhaa ture. Gara hawaasaatti deemte uummata naannoo keenyatti argina bal'inaanii gara Finfinnee kan uummata naannoo keenyatti argita. Inni sun akka xiqqeessuuf ogeeyyii achi jiran sun baay'ee galatoomanii waan guddaa hojjenne riferii naannoo san jiru olmosti dachaa oleen xiqqeessuu danda'een jira jechuudha yeroon geggeessummaa bakka sanii argadhe. As naannoo sirgan dhufee amma dhaabbilee amma carraa dhaabbata tokkorraa Oromiyaa guutuu hooggan argadheen jira kun hiree rabbiiti. Kanaanis kenni tajaajila dhaabbilee fayyaa keenya keessa jiru akka fooyya'uuf carraaqqii nama dhuunfati qofa osoo hin taane manaajimentii biiroo wajjiniin ta'uudhaan waan baay'ee hojjechaa jirra. Dhaabbilee fayyaa keenya babal'isaa jirra. Babal'isuu qofa miti warra jiranis meeshaa yaalatiin guutuu, humna namaatiin guutuu tajaajila dur hin jirre. Oromiyaa keessa kana duraa fakkeenyaaf wal'aansi akka kaansarii hin jiru, tajaajiloonni akka MHCTs kan jedhamu kun hin jiru.
isa kana bakka bakkatti yeroo tokkotti hospitaala 212 qabna. Kana guutuun humna jiru waliin hin danda'amu. Haa ta'u garuu kilaastaraan seenterii gara Shaashamannee, gara Adaamaa, gara Naqamtee, gara Mattuu kana keessatti tajaajiloonni kun akka jalqabamu gochaa jirra. Ammas immoo fuulduraaf rakkoon keenya guddaan dhiyeessii qorichaa fi meeshaa yaalaa haga ta'etti rakkoon kun of dandeessee biyya keessatti oomishuu jalqabdu malee rakkoon Oromiyaan hiikkatu. Kanaaf mootummaanis koomitimentii guddaa qaba waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa wajjin ta'uudhaan yeroo ammaa kana naannoo keenya keessatti yoo xiqqaate warshaan qorichaa 1-2 akka banamuuf karoora baafannee qajeelfama baafannee itti deemaa jirra. Egaa lammata immoo dhaabbilee fayyaa dhuunfaa biyya keessa naa ta'u biyya alaa keessa jiran wajjin ta'uudhaan walitti makamne akkamitti warshaa qorichaa biyya kana keessatti makna tajaajila mootummaan dhaqqabuu dadhabee dhaabbilee fayyaa dhuunfaa waliin akkamitti kennuu dandeenya kan jedhu karoora qabannee socho'aa jirra. Rabbis nu milkeessaa nus jabaannee hojjenna jedhee yaada. Waan yaade hunda deebisee hin jedhu hawaasni keenya waan baay'ee nurraa barbaada. Hawaasni bakka bu'uunis hawaasni Oromoo hunduu sabaaf sablammii biyya kanaa waan guddaa nurraa eega. Haa ta'u garuu jala waan dandeenyu raawwachaa jirra. Raawwachuufis immoo onneen keenya banaadha. Kana hunda qabanneet itti socho'aa jirra jechuudha. Galatooma mee akka biirootti immoo yeroo ammaa kana gaa biiroo fayyaa Oromiyaatti isin hoogganaa itti aanaadha. Inumaa hojiin guddaa naannoo hoogganaa itti aanaatti kan inni jiru baay'inaan jechuu kooti. Damee illee qaba of jalatti hooggantoonni itti aantonni kun damee hoogganan qabu. Yeroo ammaa kana dhibeen akkuma Oromiyaatti iyyuu sodaachisaa maali? Dhibee daddarbaallee ta'uu danda'a. Dhibeen hin daddarbiinillee ta'uu danda'a. Sodaan akka biirootti qabdan maali? Hawaasni maal gochuu qaba? Maal of eeggachuu qaba? Galatoomi gaaffii baay'ee murteessaadha. Addunyaan teenyatuun yeroo ammaa gara hundaan bakka jirtu san irraa sochooteerti. Bakka keenya san wanni jiru yoo uumaa waaqa fi lafa ta'e malee laftillee bakka tokkotti kuun qonnaan kuun cirama bosonaatiin waa wayii taateerti. Bal'ina ishee yoo ta'e malee wanni bakka san jiru hin jiru. Dhibeen biyya keenya kana keessa kana dura beeknu imaammanni keenyallee ittisa dhibee jedha. Maaliif kana jedha? Dhibeen biyya kana keessa jiru harki 80 dhibee daddarbaa waan tureef. Har'a achi hin jiru. Gama hundaan teekinooloojiidhaan maaliidhaan haalli jireenyaa diinagdeen waan jijjiiramee fi haalli facaatii dhibee yookaan epidemiological transition jedhamu kunillee jijjiiramee jira. Garamitti jijjiirame? Dhibee daddarbaarraa gara dhibee daddarbaa hin taanetti. Har'a facaatiin dhibee biyya keenya kan addunyaa biraa miti. Kan naannoo keenyas harka walakkaa kan ta'u dhibee daddarbaa hin taanedha. Non communicable disease kan jedhamu. Dhibeewwan akka dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, onnee kan kana fakkaatan dhibee daddarbaa caalaa bakka qabachaa dhufaa jiru. Kuni maaliif ta'e kan jedhu saayinsii mataa isaa qaba. Waan muraasa kaasuudhaaf haalli jireenya namaa fi haalli sochii namaa dur namni harkaan haama harkaan qota. Har'aa wanni hundi teekinooloojiitti jijjiirameera. Diinagdeen namaallee xiqqoo fooyya'ee jira. Fooyya'uu irraa kan ka'e dur dhibee warra haaftaa miti yookaan abbaa qabeenyati biyya alaati jedhamee kan yaadamu dhibee sukkaaraa onnee dhiibbaa kun har'a nama kamuu baadiyyaa kam keessatti deemte bal'inaan argatta. Maalirraa kan ka'e sochiin namaa hir'ateera haalli fayyadama wanni nyaannu dhugnu jijjiirameera waan ta'eef dhibee daddarbaa hin taane kanatti even kaansariin kana dura biyya keenyatti baay'een beekamu amma baay'ee dabalee jira. Kaansariin gosa adda addaa jechuudha. Kaansariin gosa hedduutu jira. Kanaaf nusis kana xiinxalleeti yeroo ammaa kana jiddugala kaansarii wal'aanu Oromiyaa keessa bakka 5tti bal'isaa jirra. Shaashamannee, Baalee, Roobee, Asburraayyuu iddoo 5tti bal'isaa jirra. Waggaa 2-3 keessatti Oromiyaa kana dura wal'aansi kaansarii Xuqur Ambassaa keessa qofa ture Oromiyaa keessatti arganna. Kanaaf hawaasni keenya keessumattuu namni hojii sochii qaamaan taasifne namni sooranni isaa dhibee kanaaf isa saaxilu irratti bobba'ee jiru akka of qusatu. Wanni amma balaa kanaaf nama saaxiluu wanni alkoolii kun baay'inaan fayyadamuu, cooma baay'inaan fayyadamuu, sochii qaamaa gochuu taasisuu kun bal'inaan jira waan ta'eef kanarraa hawaasni of eeguu qaba. Darbee immoo shakkame dhaqee yeroo itti qoratamuu qaba. Maaliif kaansarii jechuun yaala isaa kan murteessu umrii ati isatti qabde sani. Yoo umrii kichuutti qabde wal'aana kaansarii wal'aanamuu jira. Wal'aanamuu qofa miti kaansarii fayyuutu jira. Kaansarii sarjarii yoo qabde eerdii yookaan daa'imummaa kichuu isaatti yoo qabde baqaqsitee yaaluudhaan fayyastutu jira. Adda kaansariin achi deemuuf wal'aansi isaallee hin dabala.
baqaqsanii yaaluu fi keemooteraappii baqaqsanii yaaluu keemooteraappii fi raadiyeeshin teraappii cararii waan adda addaa walitti fiddeetu kan siin fayyine jira waan ta'eef hawaasni keenya kanarratti of eeggannoo gochuu qaba. Darbee immoo mallattoon akkasii yoo mul'ate yeroo yeroodhaan qorannoo qaamaa dhaabbata fayyaa dhuunfaa mootummaas haa ta'u bakka baay'ee jira waan ta'eef deemee qorannoo gaggeessuu qabna kan jedhuun qaba. In jeneraal wanni bakka san jiru hin jiru waan ta'eef nus haaluma saniin of qopheessaa jira. Dhibeen immoo nu dursee deemaa jira. Nu dursee deemaa jira waan ta'eef kan akka godhan asumaan carraa kanaan ergaa dabarsuun barbaadachuudha biiroo fayyaas bakka bu'e. Amma immoo gara jireenya dhuunfaa keettiin dhufaa. Abbaa ijoollee meeqaati Dooktar Bokonaan? Bokonaan ijoollee idilee isaa kan isaa kan uumamaan argate ijoollee 4 qaba. Haati manaa koo Helen Xibabuu jedhamti. Ijoollee durbaa 3 fi mucaa dhiiraa 1 qaba. Obsee Naanaatii Maraa'olii fi Raajii jedhamu. Ijoolleen biraas kan guddisu jira obboleeyyan kiyya dabalatee akka carraa abbaa fi haati koon jiranii rabbi isaanii araaramu. Obboleeyyan kiyyas maatii biraas nama biraas kanan guddisu kanan barsiisu baay'eetu jira. Ijoollee koo garuu dhuunfaadhaan ijoollee 4 qaba. Galatoomii gara bisiifaa guddisanna. Mee mul'anni akka biiroo fayyaa Oromiyaatti qabdu ati jechuun akka biiroon mataasaa mul'ata mataasaa qaba. Ati immoo otoon ajjiru osoo waan kana hojjedhe otoon carraa kana farkaa qabu waan kana otoon hojjedhe gaariidha jettee kan yaaddu maali mee Dooktar? Galatoomii amma istaatasii amma irra jirtuun sadarkaa amma irra jirtuun jireenya dhuunfaa jiraachuun inuma barbaachisa garuu gammachuu guddaan dhuunfaadhaan itti gammaddu hin jiru. Hawaasa kee waliin gammadda. Yoo hawaasni kee gammade gammadda. Yoo hawaasni kee fayyaa ta'e fayyaa taata. Wanni hawaasa waliin ta'e inuma hin taane. Kanaaf hawaasni kiyya gama fayyaatiin biiroon fayyaa ergamni isaa hawaasa fayya qabeessa hawaasa oomishaaf oomishtummaa irratti hirmaatee diinagdeen isaa badhaadhe arguudha. Kanaan ala mul'ata addaan qabu. Kana gochuu keessatti bara jireenya kiyyaa bara naafu keessatti haga carraan harka jirutti waan harki kiyya danda'uuf sammuun kiyyaaf qalbiin kiyya godhuu danda'u jedhee ani itti gammadu tokkoffaa akkuma siin jedhe naannoo keenya keessaa warshaa qorichaa hin qabnu. Kuni mootummaan bara baraan doolaara guddaa dhangalaasee meeshaa yaalatiif qoricha alaa galcha. Qarshii biliyoona 4 ol ta'utu biiroo fayyaatirraa qofa alaa gala. Mallaqna kana gaafa qoricha alaa galchitu fe'uudhaaf baasii guddaa baafta. Bituudhaaf baasii guddaa baafta. Bu'aa sitti buufatee sitti gurgura. Wanni feetee galchitu qulqullinni isaa karaa kanatti waan baay'ee ta'a. Kanaaf ani naannoo keenya keessatti warshaan qorichaa odoo uumamee lammata immoo dhaabbileen fayyaa mootummaa miti kan miti mootummaatis babal'ate tajaajila amma hawaasni keenya argachaa hin jirre tajaajila akka dhibeewwan duratti siin jedhu tajaajilli onnee tajaajilli kalee dhiquu hospitaala tokkoof lamatti daanga'e mootummaaf dhuunfanis adda addatti isaa ta'u walitti dhufanii hawaasa keenya tajaajiluu danda'an yoo xiqqaate bakka 6-7tti bara hojii kiyyaa kana keessatti hojiirra oolee hawaasni keenya wal'aansa of yaaluu caalaa wal'aansa baasii biraatiif baasuutu caala. Namni baalee ka'ee Finfinneetti riferiin isaa kalee isaa qofa waan baay'ee guddaa muti. Kana dhiqachuuf dhufu kan nama dhukkubsate san ittiin yaaltu caalaa kan Finfinnee dhuftee baasii dabalataa, baasii nyaataa, baasii geejjibaa, baasii sireetiif baasuutu caala waan ta'eef hawaasni kiyya kanarraa dandamatee itti gammaduu fi bakka dhaqetti immoo ogeessa gahaa, meeshaa yaalaa gahaa, qoricha gahaa argatee akka yaalamu arguutu na gammachiisa. Fedhiin kiyyas kana immoo yoo Rabbi nu milkeesse ni ta'a jedhee tanan yaadaa jechuudha. Yoo Rabbi nu gargaareen ta'aas jira, argaas jirra. Haga nutis manaajimentiin biiroo fayyaa ana qofa miti. Hunduu fedhiin isaa kana, abjuun isaa kana. Mootummaanis ergama biraan qabu. Fayyaarraa kan eegu kana. Assaayimentiin mootummaa naannoo, pirezidaantii naannoo nuu kenne biiroo fayyaatiif kenna tajaajila fayyaa galtee fayyaadhaaf barbaachisu guutuudhaan mirkaneessii hawaasa kee fayya qabeessa taasisii hojii biraatiif naa qopheessi, hojii oomishaa, hojii daldalaa, hojii dinagdee biraatiif naa qopheessidha kan jedhu waan ta'eef kanas hin milkoofna jedhee tayyaada jechuudha. Galatooma gayyaanni keessan sinii haa milkaa'u jenna. Tariimee dhumarratti seektarri fayyaa Oromiyaa
dhaabbilee fayyaa, dhaabbilee yaalaas haa ta'u, akka seektaraattis akka biirootti haa ta'u, kan naannolee biyyattii kanaa biroo waliin wal bira qabdanii gaafa laaltan mee kan Oromiyaa kana attamitti madaaltume? Makaadha jechuun har'a biyyattiin tun naannoo 12 qabaa fi bulchiinsa magaalotaa 2 qabdi. Finfinnee yoo fudhatte walitti dhufu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kenni tajaajila fayyaasaa bu'uuraalee misooma fayyaa, hospitaalonni, buufataaleen fayyaa isaanii humni namaa Finfinnee keessa jiru, humna namaa biyyattii keessa jiru dachaadhaa oli. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatitti ani hakima 1,500 qaba, doktora. Ispeeshaalistii gara 500 qaba. Finfinnee keessa hospitaalli tokkichi Bilaak Laayiniin hakima ispeeshaalistii 500 ol qaba. Kophaatti. Kanaaf facaatii bu'uuraalee misoomatiin, facaatii meeshaalee yaalatiin, keessattuu meeshaalee ammayyaatiin tajaajila adda ta'eef baay'ee gugurdaa ta'e darbee biyya biraatitti argamu wal bira qabdee olaaltu Finfinnee fi Oromiyaan walitti hin dhufu. Naannoo biraatiin immoo wal bira yoo qabne akka naannootitti fooyyee qabna. Naannolee biraatiin wal bira yoo qabamnu sadarkaa gamaggama adda addaatiin yoo ilaallu tajaajiloota hin beekamne fakkeenyaaf akka Oromiyaatitti baqaqsanii yaaluun kana dura hospitaala keessatti qofa gaggeessama. Amma nu buufata fayyaa keessatti jalqabnee jirra. Sun naannoo biraa baay'ee hin jiru. Keellaa fayyaa haarawaa ta'an amma kompireensif kan ta'u kana babal'isuudhaan shaggaa jirra, gaarii jirra. Garuu wannaa miti. Kan biraa immoo ogeeyyii fayyaa ogeeyyiin keenya ispeeshaalistii olaanoon kun facaatiin isaa Oromiyaa keessatti xiqqaadha. Sababni isaa kana ta'eef intensifiin yookaan faayidaaleen ogeeyyii kanaaf geggeeffamu naannoo biraatirra immoo Oromiyaan xiqqaadha. Fakkeenyaaf naannoo kibbaa naannoo biraa yoo fudhanne haalli qabiinsa ogeessii isaanii karaa adda addaatiin ogeeyyii kana simachuu nurra fooyyee waan qabaniif facaatiin ogeeyyii fayyaa kun garasitti hin baay'ata. Kanaaf kanas maal godhaa jirra barana qaama sadaffaa eksternaal ta'een qorannoo tokko geggeessine naannoon keenya naannoo biraatiin yoo wal bira qabnu kenna tajaajilaatiin maal fakkaanna qabiinsa ogeeyyiitiin maal fakkaanna facaatii meeshaa yaalatiif facaatii qorichaatiin maal fakkaanna uwwisaan kan jedhu qorannoo tokko geggeessa jirra. I think dhume natti fakkaata. Achi booda daataa objektiif ta'e dhuguma gama kanaan Oromiyaan kana fakkaatti gama naan gana fakkaatti kan jedhu adda baasuuf yaalee jirra. Isa kabar godhuufis immoo dhaabbilee tokko waliin hojjechuudhaan amma bara kana deeggarsa dhaabbanni adda addaa nuu godheen waan baay'een sirreessina jenneeti karoorfannee jirra. Naannoo tokko oli waan muraasan immoo naannoo tokko gadi magaalota wal bira qabnee yoo ilaallu immoo magaalaan Finfinnee gama tajaajila fayyaatiin kan dhuunfatiinis kan mootummaatiinis baay'ee nurraa fagaatee jira. Nu amma naannoo biraatiin dorgomuu hin barbaannu. Akka Oromiyaatitti naannoo ebeluu jedhamu waliin dorgomuu hin barbaannu. Nutuu kophaatti Oromiyaanuu biyya keessayyuu biyya Afrikaa 20-30 caalla. Akka biyya tokkootitti Oromiyaan lammii ishii keessa jiru saba Oromoo dabalatee wal'aansan gama kenna tajaajila fayyaatiin qabattee bakka irraa baratan ta'uu qabdi malee naannoo ummata miliyoona 1 qabu, ummata miliyoona 3 qabuu fi ummata miliyoona 50 qabu waliin dorgomsiisuun illee sirrii moti akkasittis ilaallu waan ta'eef amma naannoo biraatti wal fooyyee qabna yoo jenne nu gaarii jirra jechuu barbaadetii miti. Nu dhugaa dubbachuudhaaf in tattaafataa jirra malee bakki ummanni keenya fedhiin jiru achi jira. Nu achi gadi jirra. Itti deemuuf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf Oromiyaa akkasitti madaalla waan ta'eef achi ga'uudhaaf madaalliin kennuu kennamellee akkasitti. Nu naannoo 12 keessaa Oromiyaan tokkoffaa huba'e homaa wannaa guddaa miti. Madaalli guddaa miti waan ta'eef akkasitti ilaalla jechuudha. Haa ta'u galatooma Dookter mee akka dhaamsaatti tarii yeroo ammaa wanti hawaasni bal'aan irraa of eeggachuu qabu maalimi? Qilleensi isaallee yeroo ammaa kanatti qoshii ulfaachaa jira. Dhibeewwan akka qufaa kun akka maalii kun namoota qaqqabaa jiru. Mee waan dhaamtan qabdu dhumarratti walumaa galatti waan gabaabaa. Dhugaadha. Yeroo ammaa kana akkuma siin jedhee wanni addunyaan gara hundaan jijjiiramaa jirti. Teekinooloojii faana waan dhufu baay'eetu jira. Haalli jijjiirama qilleensaa waan baay'ee fideesitti dhufa. Dhibeen kuni re-emerging disease jedhama. Dhibeen jiru kun bifa haarawaan dhufa. Dhibeen hin jirres hin dhufa. Fakkeenya COVID fudhachuun barbaachisaadha. Koleeraan biyya keessa jira. Busaa kanaaf hawaasni keenya yeroo hunda jijjiirama amalaa fiduutu irra jiraata. Fakkeenya agoobara fayyadamuudhaan keemikaala farra bookee busaa kana seeraan raabsuudhaan iddoo bookeen busaa kun itti hortu dhabamsiisuudhaan hawaasni keenya yeroo hundaa jijjiirama amalaa fidee fayyaa isaatiif dursa kennuu qabaa. Dhibee daddarbaa karaa kanaan to'an. Koleeraan dhibee daddarbaadha. Dhibee daddarbaa keessallee dhibee biyya hiyyeessati.
dhibee biyya hiyyeessaa kana kan to'achuu dandeessu qulqullina dhuunfaaf qulqullina naannoo kennuu qofaaf. Kun immoo gatii guddaa nuun gaafatu. Kanaaf hawaasni keenya qulqullina dhuunfaasaa eeggachuu qaba. Mana fincaanii qotatee itti fayyadamuu qaba. Kuni baasii gaafa dhibamne yaalaaf baafnuun walitti hin dorgomamu. Dursanii of eeggannoo gochuun baay'ee murteessaa waan ta'eef kana gochuudha. Dhibeewwan daddarboo hin taane kun immoo gaafa qabamte yaalli isaallee baay'ee ulfaata. Yaala isaatiif illee har'atti bu'uuraalee misoomaa gugurdaa hin qabnu, doktoroota kaansarii hin qabnu, doktoroota onnee baay'ee hin qabnu, bakka itti yaalamullee baay'ee hin qabnu, ganaa bal'isaa jirra waan ta'eef kanaafillee ittisa irratti waan ogeeyyiin fayyaa keenya nuu kennu hawaasni keenya qabatee irratti hojjechuu qaba. Ogeeyyiin fayyaa keenya immoo har'a kana ispeeshaalistiin tokko faayidaan isaa mana dhuunfatiif mana mootummaatitti wal biratti fidde jiruu barataati kan ittiin jiraatan. Faayidaan fi gammachuun ogeessa tokko inni jalqaba nama fayyiftee haadha ciniinsuuf rakkoo irra jirtu tokko deessistee gammachuun san caala sitti dhufu hin jiru. Horii san booda sitti dhufa waan ta'eef akkuma kana dura hawaasa keenya gadi jedhanii onnee isaanii banaa godhanii hammatanii akka simataniif ogeeyyii keenyafis waamicha dabarsinaa. Nutis immoo akka biiroo fayyaatitti imaammatoota adda addaa jiran hojiirra oolchuudhaan fooyyessuudhaan kan biraa haarawaa baasuudhaan naannoon keenya gama kenna tajaajilaatiin fooyyee taatee kan irraa baratanii fi hawaasni naannoo Oromiyaa fayya qabeessa ta'ee oomishaaf oomishtummaa biraati irratti hawaasa hirmaatu, hawaasa fayya qabeessa, hawaasa ijoollee isaa akka gaariitti barsiifatu arguudha waan ta'eef kan akka goonuuf immoo qaamni dhimmi ilaalu hundi fayyaan kan fayyaa qofa miti. Fayyaan kan hoggansa biraas ilaallata. Fayyaan nama biraa biluunis hojjeta. Qonni hojii fayyaati, barnoonnis hojii fayyaati. Hoggansi siyaasaa biraatis fayyaa gargaaruu keessatti gahee qaba waan ta'eef kan akka goonu waamicha kiyyan dabarsaa. Egaa haala kanaan wal hubannee yoo hojjenne galma seektara fayyaa keessatti qabanne milkeessina jedhee tanan yaada. Fakkeenya miilan waa olaalle weeraroota gosa adda addaa busaan jira, koleeraan jira, jidduu kan ammoo waan akka qufaatiin influenza fakkaatee kan dhufe hin jira. Dhibeen kuni dhibee hafuuraan daddarbuudha. Mallattoon isaa hin qofaasisaa, hin ho'isaa, hin bowwaasisaa. Qorannoo adda baafneen weerara addaati kan jedhu hin qabnu. Qofaadhumatu seasonal waqtiidhaan qofee dhibeen qofaa adda addaa hin dhufa waan ta'eef qorannoo adda bahee dhibee addaati kan jedhu hin qabnu. Dhibeen kun hafuuraan daddarba waan ta'eef namoonni maaskii kana baratanii jiru akka carraa ta'ee yeroo mallattoo dhibeewwan hafuuraan daddarban kun jiraatu akkuma dhibee yeroo koovidii san maaskii fayyadamuudha. Qulqullinni isaa kan harkaa kan afaanii eeggachuudha. Akka maatii fi ollaa nama waliin turanitti hin dabarsine san godhan dhibeen kun dhibee hamaa baay'ee nama rakkisuu miti. Lammata immoo namoonni mallattoo dhibee qufaa kana qaban karaa baratameen alatti mallattoon isaa itti cimee yoo jiraate dhaabbata fayyaa deemanii wal'aansa salphaa yoo argatan fayyuun hin danda'ama waan ta'eef karaa kanaan of eeggannoo barbaachisu akka goonu jechumaadha fi kanaan alatti qorannoodhaan dhibeen haarofti adda bahee sadarkaa biyyaatti naannootti yaaddessaa ta'e kan hin jirre ta'uusaa isin ibsuun barbaada. Ayyee qophii keenya kanumaan xumurraa daawwattoota keenya hordofaa kan turtan qophii harka fuuneeti. Qophii keenya harka fuunee har'aatiin hoogganaa itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa waliin turre egaa waa'ee barnoota isaanii, muuxannoo isaanii, mudannoo isaanii waan baay'ee haasofneerraa waan gaariirraa hubatan jedhee abdanna. Dr. Ulfaadhaa nu wajjin turuu keessanii fi qophii keenya egaa kanumaan xumurraa. Qophii kana waliin kanan ture Ayyaana Cimdeessaatii ogeessi kaameraa keenyaa Yuusuf Warqiisaa ture. Qophiileen televezyiinii OBS afaan kanneen birootti dhufu turtii gaariin isiniin jedha.